Udduu gootota meeqa oomishte tanatti muka dhiibuun sii galee gaarii miti udduu. Waa'ee jimmaanii barsiinii walloonii barsiinii muka wal dhiibu kana maal jettee ibsite ati kitaabicha irratti iccitii kana nuu dandeessa? Kitaabicha irra maal jedhame? Udduun isin mukatti dhiibdan tun udduu goota meeqa oomishte? Udduu waaqoo guutuu oomishte abbaa jifar oomishte udduun tun udduu kabajaa qabdu sii galee. Udduu ummata gurguddaa kana kabajaa. كل شيء من الذكر والحد جاربني سيقالي ودون رمو بكديم تقبجا قباجو قبدي كتاب الجسم الرجلة خيسانا ندرا فانا رفض الربوسي في كتاب الجسم الرا والله زيدون كل يبرون بيبيك عربي فهم مال جلما وانت كوني عربي فهم مال جلما اولي عندهم كل مال جلما إيش كوالعول الجانيني كتاب الجسم الرا كتاب الجسم الرا ولي جالا ولي نما جيسي تجي شودا سيغلي كان فيديو وانا جيفنا ولا بو ايه ايش كل واللول جلا ما كن ايه اكس جام اوكي so ummata kana keessa guddannee jaalalatan amma namni dirree baafatee walitti deemu jira irra guddaa amma kitaabul jismi kanarraa beeki maaltu kitaaba kana akka barreessitu si haasirraa haasa'u jira beeki. So ummanni kun irra guddaan beeki amma namoota gadii ni gartan irra guddaa ati nama dhalaa sagalee ta'u mubaarak keenya ni beeyta. Namni kun halkan lamaa fi sadii wal bira buleetuma maallaqa faarraa fudhatee durriyyeen tun kaatee jalaa kutti dhalaan iyyannaan si dhuftiimi. Kana irra siin ba'u sheekaa ni beeytaati. San hunda maaltu fide fedhii jaalala seehanii jechuudha. Wanni namni itti daboof. Amma biyya tana kitaaba dubbiftuu jira dura fuudhuu dura kitaaba dubbiftuu jira si galee. Yoo fuutee rakkoo bultii keessa jirtu jireenya jiru hunda dubbifteeti kasii walitti dhufta tanaaf namni biyya tanatti dabaa'uun ni ulfaatti. So saniifuu ammaaliin godhe kitaabul jismi jee kitaaba qaamaa kana qopheessee jechuudha. Kitaabul jismi kana keessa dhiifa manaa godhaatti afaanitti sin qabe kitaabul jismi kana keessa warra fedhii wal jaallachuu se'ee maallaqa wal nyaatu kana barreesseera kitaabicha keessatti. Barraaweerattiin sii dhufaa jira. Hayyee dhiifama. Kitaabul jismiin kan gartee kana keessatti wanni barraa'in hin jirtu. Irra guddaan amma dardara keenyaa kun warri jala ciratee yaa kun gaafa duraa jalaan cirachuu ture goofaree xiyyatana filaanuu ni sodaata nama dhiisi. Arranjiini warahmatullahi rabbi rahmataa godhuufi. Warahmatullahi rabbi rahmataa godhuufi arranjiini. So saniifu fedhiidha wanta dardarri ammaa kun gartee wantiin beeyneef jecha osoo lubbuu isaatiifuu bakka hin barbaanne hudduu isaatii bakka barbaadaa jechuudha si galee. Hudundi kitaabul jismi keessa jira. Ati dura teetiif hudduu bakka barbaaduu dura lubbuu teetii bakka barbaaddee jiraachuu danda'uu qabdaa si galee. Kana keessatti immoo amaloota adda addaa jiran maasa amaloota dhalaan amma jimmaa dhalaan harargee dhalaan inni yaamuun danda'ama. Maal aboo haasootiin jiraati yaama. Iyo akkuma maraata wal maddii haasoon isa tiktok tanarratti seerriin jiru. Akkasii namni yeroo barbaade ilaalan kana targaartu kun hundi isaa wal duuka haasee jedhama jeeqa. Mubaarak bilbila lama qabaatetti bilbil jedhii barbaade. Nama meeqa? Namni 8 gastii kanarra jira gastii jedhama wanni kuni bakki jiru. Meeqa jira kunoo? Gastii kanarraa yoo barbaade wal bulbulaati. Torba waliin jira. Akkasi. Haaya. Yoo dubbiin jabaatte waluma madditti qabaasa. So amaloota adda addaa qabanii jechuun amma baankirraaj keessatti waan ta'een si hima. Gartee harargee fi walloo tokko wal fuudhee beekta. Intala numa dhawadhaa miila kana qaqallatti ulfaa'uu diddee si galee.
Aye. Oggi ulfaa'u diddu kana mucaan gaaf tokko baheeti ol deebi'e isin qayyachuu jirti si galee qoraasuma jedhaniin weelkaa kana oggi aanan itti elman ni qoraasanii biyyateen jetti. Ni ulani aye jedhama naannoo keenyatti aye. Qoraasuma san qoraasu jirti isin uddu tana qoraasuu fi jirti mucaa. Mucaan aareetuma kanama keenya kana argee ni beekta anumarraa eegalii ni jarjarraa daawwaaniin an halkan si waraabaa bulaati guyya gubaa oolte jee uleetti gadaletti. Sigale. Aye. Kun hundi kitaabul jismi keessa jira beekadhu amaloota dhalaa adda addaa kana wal barsiisuu jedhama sigale kutaalee Oromiyaa tana guutu. Ta'uu qaba. Kutaa Oromiyaa guutu wal barsiifamuu qaba. Amaloota amaloo jismi. Dabalekum la ilaha illa ni bitanna yoo mee bifa maga Dubaayitti bifa mana mana kitaabni kun Dubaayitti ganaa dhufa sheeka Kiftii si kennani callisi. Kennaadha. kitaabni kun Dubaayitti bifamuu qaba baaba. Xiqqaate doolaara lama jechuudha. Dubbate. Diqquma dubbate. Akkasi. Kitaabni eebbifnaa soosaniifu wantoota adda addaa kanaan nu yaachisee akka kitaabul jismi kana agartee amaloota dhalaa adda addaa kana barsiifnu amma itti oofna mooni gaaf Yoo xiqqootti dabal xiqqootti dabal. Mubee xiqqootti nu dabal Haasa'an tapha si ilaalu jiraate haasa'i. Tapha si ilaalu jiraate haasa'i. Tokko nu galee deemu dubbate sodaatiin. Eegaan wayin teeppii ta'e kan hin haasa'u dubbiin hin tolte. Mubarak hii waa jalaa hin jedhu. sana miti bar akka laayibii wanti sana miti laayibii Facebook miti Akka miree ila ammala yoo irra kee Meemee warri kitaabul jismi kitaaba hin gaabbuu taane kitaabni eebbifamaa jiru akka Itoophiyaatti kitaabul jismi jaalattanii jibbitanii. kitaabul jismi jaalattanii jibbitanii fudhadhaatan. Eeyyee jalaadhus. Waa'ee jaalalaa irraa barattani. Kan inni eebbifamu immoo Imaaraatiin nuuf haa ta'u Dubaayin nuuf haa ta'u maaliif giddu galeessa waan ta'eef warri Saawudiis achitti wal ga'uu dandeenya warri biyya Awuroopaas Ameerikaas Kaanaadaas Dubaayitti wal ga'uu dandeenya waan ta'eef adaraa keessan sheeka keenya achitti nuuf haa eebbifamu. Haa eebbifamu dhugaadha. abshir bakka ini keessa jirra malee kitaabti Waliigallee tanarratti sirriitti walii galle malee baay'ee dhukkuba sii kana qaba ono dubbiseen fayya malee kitaaba kana fayyisuu natti fakkaata. dhukkuba nama hedduu beek rakkinaan anaasa'u kana qaba. La ilaha illa keessattuu siin uleedhaan rukutan sun naa taate malee. Tawantii hoota Minisootatti mudannoo takkaan nu mudate Jimmaa fi mucaa keenyuma tokko wal fuudhee Harargeen tun bakkuma hedduu fuutii beeyta. Ayyee bar miskiinaa bar Harargeenaa jan qaba. Wallaahi Harargee biyya jaalalaati beeyta. Akkasi boo. Amala dubra Jimmaa kanarratti gartee asriin hoggii gahe isiin qophaa'u si gaafatti lughatul sira jedhaniin afaan Arabaatiin. Sheeka kiyya kun kan naa ajaa'ibaaru afaan Arabaa kanatti. Keessumaa dhufan jiru. Isiin asriin qophaa'uu barbaadde waan ta'eef ni gaafatti. Hoggii gaafattuu shankaraan dhugaa bara. Mubarak. Ayyee sheeka keenya. Intalti Jimmaatun ni gaafatte mucaa ni gaafatte beeyta dammakoos jettee disii galee. Dammakoo butaan taanaan rafamoo nan baafadhaa jetteeni si gale. La ilaha illa. Meeqa si daawwatu jira. Ta'e nama kuma tokko guute. Kaan butaa akka agartee fe'amasi ta'e didee. Makoo jetteetti. Aboo dammakoo jettee. Butaan taanaan baafadhamoo. Ziizoon hin jeekin. Butaan taanaan baafadhamoo. Butaan ta jennaan ziizoon girjee bara.
Butantaan baafadhamoo na butantaan irrafa yoommoo butantaa baafadhu jetteen you have to ready qophaa'uu qabda. Kaafachuu qabdi. Yeroo san dabarsuun qabduu jechuudha sigalee maaliif kulli shay'in min looshina ja looshinni kun gosa adda adda jira afaan arabaa kanaan sigalee looshina asitti as jala dibattuu jira kada dibattuu jira kamucucaatu kagartee as jalatti boqonnaatti fudhattuu jira isin maallaqaan bitti waan kana sigalee maallaqa guddaan bitti waan ta'eef Namni koflaan ati itti gartee takka rafiinii jettaani sigalee takka ammoo yoo qophaa'aa taate baafadhuu jettaani mucaan irraanfatee osuma hojjikamoo jirru bakka baafadhuu rafi jeeni eeysatti hafe ganama kun odarsa guurattee deemte eeysa deemte mucoon maal taate ani ittiin dubbanne soo akkasitti boodarra bar kun saa'ina keenyaa jettee nu himtee waa hedduu jira ati ganaa keessa gabbuutanii kitaabarraa harkattanii. Amma highlight Ajaa'iba malee kun. Kun ajaa'ibuma malee. Ayyee butaantaa dhaarraa fi jedhee sana booddee hoo? lakkii baafadhuu rafii jeen inni ni irraanfate mallattoon yoonii filaal butantaan harrafamoo nan baafadhaa dammakoo jettee si gaafatti. Sirriidha. Baafatti sana booda butaantaa baafadhuu jedheeni. Baafadhuu rafii jeen inni wajji qamoo jira mirqaanni kuteen. Inni deemne baafadhuu rafi jedhee tachinna inni. Indayne taaptaapiin hin jirtu. Kisaaratti galche. Meeshaa looshinaan amma afaan arabaatiin siime kun hundi khasaaraa ta'ee jechuudha. Allah. Bar si Soosa abu bitta tokkotu iyyuu gara jimmaa kanaa fuudheeti. Gara hararii fuudhe mana. Hararii fuudhee mana soddaa deeme. Warra rakfaa barjim. Mana soddaa deemnaani. Amma dhaqaniiti nyaatanii ka'aniiti warra jimmaati warri harar kun immoo caatiitti darbanii itti ciri jedhaniin. Giifti saba sabdan dubbate. Itti ciri naan jedhe mana soddaatti itti ciri naan jedhee na arrabsaa jedhani jimmaa dhaqe kun. Itti ciriin ammoo jimma keessa mallattoo birooti. Arraba malee kun maal taate itti ciri kun horii dhaqa horiitti itti cira malee namni hin jiru. Sabboona agartee sabboonaan beektaa qabattola gaisa. Arraba itti ciri jechuun barqamee jechuudha. Asii qama kanaaf intala kun jismii sin barbaachisaa wanni hin jiru maali? Kitaaba jismii kun akka walii galluuf baay'ee barbaachisa. Amma naannoo dura arsii yoo fuute geeffattanii siin jetti xumurattee jechuudha. Si galee? Allahu akbar. Marsaa lammaffaa sadaffaa isan barbaachisaa jette. Geeffattanii jechuun ichi garagaleetiin rafaa jechuudha si galee. Hin geeffanne hojaa kaasiin jetti si galee dunaa soon isaanii beekta. Karaa harargeettoo. Ta harargee tana sa'aaf dura keessee sa'aati qabdi beekta. Ishi. Baadal mirqaana jedhee afaan arabaatiin. Haza no baadal mirqaana. Haza baadal mirqaana. Kitaaba aga binnutti. Hai. Sa'aaf dura keessee sa'aatu rabbaq sa'aatu nasbaq jedhani yoo ati osoon ati deemu jirtu sa'aan isii geesse dhiiticha dhiittuun gidaara si maxxansite waan ta'eef sa'a laallachuu qabdi. Si galee. Koflaan duute. Ayyee. Sheek. Isi kashawaa akkami afaan arabaatiin keessan keenya. Tashawaatu maallaqa feeti hoggii si maxxantullee harka hundummarra si keessi bakka kiishasa. Tawallaggaa ture shugguxii si qabdi jedhii. Tawallaggaa waraquma naannoo isaa oolti gurguyyuu. Wanni si hundi isaa ba'a. Akkasiitii jara keenya baga wal garree xuruun. Warri fooloo. Baga wal garree. Warri kan arsii attanii gaafatanu geeffattanii jetti jedhamee. Geeffattanii jetti yoon geeffanne ati jetteen hujire siin jetti si gal. Hindaa kibgoo hin jechuutti fufi jechuutti. Qaamne mirqaanne kun kan maali? Kaan guddaa bal'inaan kitaaba irraa argatte jiru. Ustaada tabaale leera nuu bahamee zeddoon si bira jira. Okay. Kabaale. So kaan bal'inaan amma yoo kitaaba isinitti himne kitaaba maal dubbiftarre?
Oh, la la. Sani. Garuu immoo kabaalee ture. Mee kabaalee san zeddoon sibira jira kabaalee san Hundaa'u guututti irra baana. Rakkoon hin jiruuti. Galgalatti walitti deebine. Galgala walitti deebinu. Hundi keessan oolona sheekaa buttaa agalatoo manuu dhugaa sheekaa buttaa siires naataa taati ana isuma dhugumaa takkaa laayee suuqii kee jala dhabameen beeku deeggaris arrabsis kitaaba simii wallaahi si jala dhabameen beeku garuu wal arginee beennu naman jaalladhu kabajudha sheeka keenya Thank you. mana keenya galatoomaa foolonaa deebitee isin galateeffadha ijoollee fooloo sin godhan guutuudha fooloo deebisaafi Jollen kiyya ijoollee warra koppiliin godhan warra kitaaba jismii bituudha qophii qabanudha. Qophii qaban. Dhageesse. Wallahi si jaallanna sheeka keenya turreerra eegaa gaafa paaltookii irraa kaasnee wal dooka jirra. Takka ammoo sin qaraan arganne ol ba'e akkasitti siin haasa'uudhaaf. Ooloo deebisi. Nasiibii foolonaa deebisi. Inshaallah. Thank you. Inshallah wala garra. Nagaan naa jiraadha. Tokkummaa jabeessa siyaasaa jecha waliin dhabinaa siyaasaa qoflaa taphachaa dalaga namni akka keessanii boskii waliin yaa'anii